Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu ilmaan Oromoo kan fayyaa keessanii nagaa keessanii baga nagaa taatan hundi keessanii har'a feesbuukii namoonni tokko namoonni akka feendi keessan isin jala galee ilaalle hin feetanu. Anis kitta kooti hin fedhu dhugaa namni hundinuu hin fedhu. Akka namni isin jala galee fireendoota keessan eenyuun fireendii akka qabdan eenyuun hiriyaa keessan akka ta'e eenyu wajjin akka waliin dubbattan fireendoota keessan feesbuukii keessan jala galee akka nagarre namoonni feetan jechuudha. Eenyuun akka arguu hin dandeenye isin jala galee feesbuukii keessan jalaa goddanyaansaa eenyu jedhee akka baruu hin dandeenye jechuudha. Isinitti agarsiisaa jechuudha. Nama hordofaa isteeppii isaa jalqabaa feesbuukii keessan keessa galtu taansuudhaan isii sadan kana tuqaa sadan sana tuqxu dhuftanii akkaawunti siitiin kan jettu jirti. Yaa hordofaa yaa akkaawunti siitiin argaatu ni akkaawunti siitiin jettu taansuudhaan piraayiveesiitti kana piraayiveesii kana rukuttu can see your friends list asii kana asii kana rukuttu tani waa isin jettu can see your friends list publikiira jira kan koosdala gartee maal godhachuu qabdula publikiira tila jira miti koos amma oolli miira buusuu qabdu jechuudha. Nam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Asirra buufnaan kanarra oolli miira buufachaa jechuudha. Si malee jechuudha. Nam tokko arguu hin danda'u jechuudha isin jala galee. Ishii feesbuukii keessa yoo gara kanaan fakkeenyaaf akka kan koo kana fidee si kana isinii fiduu dide googil kiroomii keessan keessaan galtu jechuudha. Innis yaa kunoo googil kiroomii keessaan galtanii asiin jechuudha. Yaa feesbuukii keessan keessa galtu sudumaan hordofaa yaa kitanitti amma piroofaayilii keessan tuqxu yaa piroofaayilii keessan jala maal jedha about photo friends kan jedhu guttu yaa friends kan jedhu jedhati maal jedhee jedha only me isaa rukuttu maal jedha public friends more kan jedhu rukuttu more yoo jedha moorii rukuttaan silachitti only me jedhan dhufee miti kanaafuu only me irra jira jechuudha. Isinis only me irra buufattu jechuudha yoo achiin dhabdan karaa lamaan godhachuu dandeessu jechuudha. Maaliifuu filannoon keessan only me ta'uu qabaachuudha. Only me irra buufattanii jennaan nam tokko isin jala galee fireendii keessan arguu hin danda'u jechuudha. Galatoomaa isin agarsiisuu barbaade fayyaa nagataa amma kan biraatiin walitti deebinutti waliif sheerii biraatiniin jira. Nagataa amma kan biraatiin walitti deebinutti amma barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa.